Ashuma harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkaasaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa deebi'ee dhufee jira. Akkuma mata duree irratti argitan kana jechuudha. Dhaamsi kun ijoollee shamarranii akkasuma obboleewwan koo jechuudha. Warri dhiiraa yoo isinitti tole ilaaluu dandeessanii. Akkasumas immoo jalqaba viidiyoo kana osoo dhuma isaa hin hubatin jalqabumarraa yaada akkanaaf hin kennineen isiniin jedha. Maaliif yeroo tokko namoonni jechuudha jalqaba qofa ilaalanii dhumni isaa maal akka jedhame dubbiin sun maal akka ta'e osoo hin hubatinii koomentii dogongoraa kan namaaf barreessitan hin jirtanii. Innis maalidha anuma wal qabatee ijoollee gola namaa keessa jirtan obboleewwan kiyya jechuudha. Maaliif isin bichaa ilaallata isiniin jedheen jechuudha. Mudannoon kuni tarii ana bicha wanti suni fakkeenyaa fi gaafa irraa dubbadhu jechuudha waan akka kanaa miidiyaa irra baasuun qabdu ture waan akka kanaa gwaaddanyaa keetii mistira akkas mana jechuu dandeessanii haa ta'u malee irraa barattan isin jechuudha isiniif barumsa isiniif ta'a. Itti yaadee maaliif waan sammuun koo dubbadhu naan jedheef akka dubbadhu taasise jechuudha. Innis maalidha ijoollee baay'een jechuudha. Gola namaa keessa jiraattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya Arabaa kana jirra haa jennu asirra maaltu gaafii natti ta'ee akkamittiin kana isiniin jechuu dandeesseetanii mucayyoon kuni mana ani jiru kana obboleessa namicha kanaa bira hojjetti. Already waggaa lama fixaa jirti. Kontiraata waggaa lamaa fixuuf jirti. Kanaaf mucayyoon kuni guyyaa guyyaatti jechuudha tasa yoon feesbuukii bane bakka guyyaatti yoo xiqqaate gizee 8 gizee 9 suuraa postotti. Suni waan isheen suuraa postotteef ani isheetti naaf yookaan immoo maafi jedhee miti dhimma qabdi gizee 40 yoo postotte jechuudha. Gizeen kana isiniin jedhu gizee kana hunda saayyuu suuraan suniyyuu gosa tokko miti. Hammuma kaatu uffata jijjiirtee uffata jijjiirtee ittiin kaate suuraa kana. Baay'ee tokko na ajaa'iba yeroo baay'ee nan laala garuu gaafii natti ta'a yoon itti dubbadhe maaliif natti miqqanteeti naan jetti waan jedhu gaafii natti ta'ee nan dhiise sammuun koo akkas naan jedhee jennaan jechuudha. Haa ta'u malee gedduu tureera naannoo ji'a 4 dura maatii dhafan birrii erga jedhee tanaanii obboleessi kan koo gara biyya hambaa dhufuuf osoo jedhu mangada irratti qabamee birrii gaafatanii birrii immoo hamma kana hanqatee itti guuti jette. Tinaa guutiti siin kennaa waan jeqaxxaa'ee fudhadhe jette. Ani immoo rakkoo akkana kana amma kana naan jedhanii tooni jechuudha garaa jabaachuu hin danda'u shi jedheen birrii ishee bira jiru as ergitee mucaan dhufee maallaqa nurraa fuudhee ergu ana bira dhufee fuudha waan ta'eef jalqaba. Kaza birricha nan ergeef itti dabalee fi amma isheen jette jechuudha. Kaza ammas kaza sun akkuma jirutti ta'ee ergamee amma jiini qaxxaayin dhufee naannoo hin gaafanne ji'a 2 ture hin gaafadhe. Waynee nan balleessayyuu qoyetti maal gootee balleessita gaafan jedheetti bakka akkas ta'e akkana ta'e waanuma adda addaa baay'isti jechuudha. Osoo jennu 3 ta'e 4 ta'e ji'a 4 ay kana booda doo maatii bira jirtuutti sinematiin osoo niititti nimini maallaqa naa kenniin jedheen. Lafaaf waaqa butee hin kakatte mucayyoon kuni. Maaliif ana sitti barumsa isiniif taasiniin jedhe lakkaa isheenii jechuudha guyyaadhaa guyyaatti uffata yoo baate tiiktooka kanarrattis ta'e miidiyaa kamirrattu yoo uffata ijoollee uffata agarte diizaayinii kallattii kaminuu jechuudha guyyaadhaan uffata xalabdi lakkaa isheen manatti ajajjee manatti fiduuf uffata jechuudha. Yeroo hunda deddeebi'ee al tokko al lama miti jechuudha kan isheen uffata bittu jechuudha. Anumtiyyuu akkanan jedhe ani. Uffata kana jijjiirama yookaan uffata isheen gizee suuraa kaatu jijjiirtu kana amma ani natti tolee jechuudha. Dhugaan isiniin jedha uffata dhabee miti. Ashigamee shanxaa meeqatama guutuun qaba. Garuu dhufee viidiyoo daqiiqaa 10 hojjechuudhaaf iyyuu uffata jijjiirradhee tasa yoona yaaman jedhee tanan saniinan tasa dogoggoree gadi ba'aa laata jedhee waan keessa kootti cannaqamuufan uffata hojiidhanii liiviirra ba'a uffata hojiitiin nani. Kana nani liiviirra ba'ee yeroo hunda
waan hojjedhu jechuudha. Kanaaf suniyyuu na cannaqa. Akkamitti itti tolee sa'aatii argattee yeroo hunda akkanatti uffata jijjiirtee suuraa ka'aa oolti waan jedhu gaafii natti ta'a. Dhugaan isiniin jedha. Nan taazabina obboleewwan kiyya. Maaliif barumsa isiniif taa'ee waan yaadeffanan. Amma micayyoo kana ittaan si himaa wayi maatittan warra bira jirtu si himaa niitii qotti himee naan immoo dhuftee jiratti himti achii booda rakkoo sirra ga'a maallaqicha naa kennin jedheen. Kanaaf waaqaf lafa buutee kakattee nani miniitii siihan kennaa bakka waan si dhos kun qabu gizee tokkos birrii biyya kanaadha nageeffadha birrii biyya kanaatti namni al tokkotti birrii 100 kan damoosni keenya yoo isa namni haaraa 120 hojjeta. 100 hojjeta namni mootu afaan beeku 120 hojjeta jechuudha. Birriin biyya kanaatu hin beektan ijoolleen bahariin birriin maal akka ta'e jechuudha. Namni al tokkotti birrii 100 uffata xalaboessa jira. Maal talabdi uffata Itoophiyaadhaa dhufe uffata aadaa uffata garaagaraa jechuudha. Uffata tokkicha birrii 45 uffata tokkicha birrii 35 25 agartanii birrii sun Itoophiyaatti deeme dhugaan isiniin jedha na taazabdan odoon akka uffata takkitti birrii Itoophiyaatti birrii gara birrii 28 moo gara birrii 32 bittee isiniin jedhe na taazabdan maaliif birriin suni fagoo deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo akkas godhee tanaan maallaqni na harkaa dhume kana bakka waan si dhos kun qabattee uffaticha takka takkaan gadi guurtee viidiyoo waraabdee natti agarsiisti. Kanaaf ana sirriitti maaliif barumsa isinii taa'ee waan ni yaade jechuudha. Isheetti sammuma kana itti ka'ee amma kana itti eekkamiyani jechuudha. Maaliif jennaan ani maallaqa kan kumbu akkan ishee irraa fudhadhu durseetiin niitiidhaan ittiin dubbatiin jedheen garuu itti himeera niitii kan kootti jechuudha. Akka isaan damooza ittiin kennine tasa kana gootellee baddii laata achi waan jedhu waan na cannaqeef itti himiin jedheen. Kaza niitini ittiin kennu bakka kan ji'a kanaa ittiin kennu jettee maal si itti deebistanii jechuudha. Ittan hime maaliif borumaaf ittimtee akkas goote dhibbarraan ga'uu dandeessi minamina naan jechuu dandeessan garuu gaafa obsitanii jettaa waan dubbattan illee hin beektan waan ta'eef maaliif sababaan ani akkatti dheekkame immoo achi baduu dandeessi waan ta'eef yoo badde immoo tuttu lafan itti ishee gaafadhu hin beeku maaliif taanan ijoollee keenya osoo taate ijoollee Oromoo osoo taate nan gaafadha kallattii kamiyyuu miidiyaa irratti illee himadhu jechuudha. Garuu intalittiin hadiyyaadha jechuudha. Ijoollee Oromoo osoo hin taane hadiyyaadha jechuudha. Kanaaf maalin isiniin jedhe beektanii ijoolleen kan keenya jechuudha. Wanti kun barumsa isiniif ta'a. Wanti nan isiniif jedhe biyya kana keessa teechanii gola namaa keessa teechanii kan uffata adda addaa akkasii kanatti diizaayiniin bittan yoo jiraatte jechuudha. Dhugaan isiniin jedhe maalitti gootu keessattuu immoo jechuudha. Maallaqni isaayyuu waliin madaalu. Maaliif isiniin jedhe mee uffata mitiitii jechuudha. Qibaatii zeenitii Itoophiyaa irraa fidan jira asitti jechuudha. Gaafa dheejanaan maallaan jedhanii asaabni isaan ittiin natti himan suni asaaba birrii Itoophiyaatitti qibaatii zeenitii suni jechuudha. Asaaba birrii 2800 agartanii. Kanaaf ani baay'ee tokko jechuudha waan akkanaa zimjedheetuma bituu irratti dura nan madaala birriin kan koosuun hagam ta'a Itoophiyaatti deeme birrii sun maallaa ta'uu danda'a waan jedhu yoo nan meeshaa dabile isaayyuu biyya kana keessaan bitu biyya kana keessatti meeshaan sirriitti guddiidha uffatas ta'ee wantoota garaagaraa sirriitti guddiidha jechuudha nan xallaba fagoorra jechuudha bakka tokkotti jira miti gaafa meeshaa baay'ee bittan wanti isiniif qannasu jechuudha akkasitti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya gola namaa keessa teessanii warroon akkasitti uffata biyya irraa dhufe bittanii macarrashaa isaa gaafa boolee keessan maal taatanii kiiloon keessan gaafa darbe gattanii biraa deemtu jechuudha. Kanaaf as teessanii bakka itti uffattan kan hin qabaanne maaliif biyya yoo jiraattan iddoo garaagaraa uffatta jedhamtu rakkoo tokko hin qabu. Silumayyuu uffanni adiin immoo yoo guyyaa ayyaanaa akkasuma beete kiristaana dhaquuf ta'e malee yeroo hunda akka uffata normaalii qaqayyarattanii ta'anii piroograamii adda addaatti uffachuu hin dandeessan. Kanaaf namoonni ijoolleen akkas gootanii irraa of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif jennaan maallaqa keessanitti hin taphatina akka kanatti dafqatanii fiddanii shintibeetii namaa dhiqxanii maallaqa kan keessan haaluma salphaatti jettanii tooni uffata salphaa jettan fixinaa dhugaan isin hin jedha. Wanta tokko wanti isin fayyadu hin jiru. Waggaa hamma kana dheeratuunas ta'e guyyaa takka keessaa guyyaa takka uffata Itoophiyaa irraa biyya kanatti as dhufe takkaa ishee hin binne. Takkaa ishee jechuudha. Kanaaf birrii keessan qabadhaa. Akka kanatti isin jettanii birrii keessan bitintinneessitaniiti galtanii rakkanna jettan yoo ta'e nama miti sammuun keessan iyyuu deebiseeti isin waqqasa. Gaafii isiniif dhiyeessa sammuun keessan iyyuu jechuudha. Boru maal godheen birrii sana akkamittan fixe lakkaa akkas jedheen
waan jedhutus yaadda ta'ee sammuu keessatti dhufa akka yaadatitti jechuudha. Gaaf sana sammuu keessantu deebi'ee isin waqqasa waan ta'eef. Kanaafi wanti kun barumsa isiniif ta'a wanti hin jedheef iddoo kanatti jechuudha. Maaliif waan akkasii dubbattee kun mistira mana jechuu dandeessanii ani maqaa micayyoollee hin dhoofne micayyoon akkuma isiniin jedhee afaan Amaariffaatiin walii galla malee hadiyyaadha. Afaan kan keenya dubbattu. Kanaafi yeroo hunda tarii jechuudha ijoollee baay'een gaafii isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif akkuma koo kana jechuudha namoonni akka goonti gaafii isinitti ta'u baay'een keessan jirtan hin beeka. Uffata biyyarraa dhufi as taa'ee kana nani diizaayinii jijjiiree bitu ergan baqa fe'ii uffataatiif dhufee ta'e maal gochuun biyyaa ba'a. Suuraa postootuu baadhee maal la fayyada guyyaadhaan kun ani na ajaa'iba gisee tokko ijoollee tokko yoo ilaale baay'isee na ajaa'iba jechuudha. Ani mana sanke amma jarri kun dhugaa jarri isheen bira jirtu osoo nama maxifoo ta'ani guyyaatti hojii dhiistee akkasitti uffata jijjiirtee guyyaadhaan istaayilii akkasitti footoo of kaasaa ooltu sana osoo guyyaa tokko ishee argatanii maal akka ishee godhanii achii ka'anii immoo akkasuma godhan arabni akkasuma godhee nu miidhee akkas taanee jedhanii irraa dubbatu jechuudha. Badii ofii hin beektan badii keessan isatti akka balleessitan hin beektanii deebitanii jara waqqastu jechuudha. Kanaaf maaliif akka dhuftan hojiin keessan maal akka ta'e dirqamni keessan maal akka ta'e beekati mataa gadi qabadhaa hojjedhaati galaa of jijjiiraa. Dhugaan isiniin jedha yaadawwan ilaachawwan akkanaa kana namni qabdan sammuu keessanitti of eeggannoo godhaa. Dhugaa maaliif akka biyyaa baatanii sammuu keessan gaafadhaa nama biraa miti sammuu keessan gaafadhaa. Egaa obboleewwan kiyyaa barumsa isiniif ta'ee yaada maaliif dhugaan isiniin jedha waan meeshaa biyyarraa dhufe asitti bituu jechuuni jira miti akkuma warra kun Ameerikaa taa'ee Awurooppaa taa'ee toonii jiru sanatti akkasitti of laaltanii jechuudha. Maaliif maqaan gaafa asii galtan daayispooraa jedhu suni achitti of madaaltan taananii sammuun keessan baay'ee xiqqoodha jechuudha. Maaliif kaleessa eessa akka dhuftan dagattanii jirtu jechuudha walumaa galatti. Kanaafi namoonni gocha akkasii irra jirtanii of eeggannoo godhaa irraaf deebisaa wantoota akkanaa jechuudha. Birrii keessan ofuma keessanii sim jettanii bittinneessanii takka turtanii birrii kiyyaa maatiin na nyaatee birrii kiyya maatittan fixee birrii kiyya akkasiin ta'e jettanii deebitanii namoota bu'uuwwan garaagaraa maqaa hin godhatinaa. Innaan akka daa'imaan ta'inaa akka nama jabaa ta'aatiin hojjetadha gara biyya keessanitti galaa isin jechuu barbaada. Namoonni yaada qabdanii maaf akkas ta'es maaf akkamittis jettanii mootu yaada keessan akka rakkoo tokko hin qabu. Dogongortii harta warri jettanis immoo dhiifama naa godhaa dogongoruu hin danda'a waan dubbadhe keessatti jechuudha. Egaa turtii gaariin isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya waliin haa ta'u nagaan naaf tura.